Namoonni hantuuta waaqessan jiraachuu hammam keessantu beekaa? Hantuutaan nagaan na oolchi, nagaan na bulchi jechuu amantii moo maal jennu? Akkam jirtu daawwattoota keenya, viidiyoo keenya har'aa keessatti amantii jira jettanii hin yaadne tokko isinan daawwachisa. Dursa kanneen chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Zaraatti Temple of Rajasthan maddeen amantiilee hedduu kan taate gara Hindiitti isin geessa. Fayyummaan isaanii nama shakkisiisus jaarraa 15ffaa kaasee amantii ture tokko qabu. Kan nama ajaa'ibsiisu amantiin kun kan inni waaqessu hantuutotadha. Amantiin kunis hordoftoota hedduu kan qabudha. Hantuutni nuti kiyyoo fi shimalaan ariinu mana qulqullummaa kana keessa garuu bilisaan waliif gadi fiigu. Aannaniif nyaatonni biroos yeroo yeroon kennamaafi. Kunis aarsaa ta'uu isaati. Hantuutota kumaan lakkaa'aman mana qulqullummaa kana keessa jiran keessaa kan adii ta'an muraasni jiru. Isaanis addatti kabaja guddaa kan qabanidha. Hordoftoota amantaa kana birattis nyaata hantuutaan ciniiname nyaachuun akka kabajaatti ilaalama. Akka carraa gara mana qulqullummaa kanaa yoo deemtan kabaja hantuutota waaqeffatamaniif kophee keessan baastanii galuun dirqama. Dabalataanis mana qulqullummaa sana keessattuu deemtanii yoo hantuunni miila keessaniirra dhaabbattee dabarte hordoftoota amantaa sana biratti akka nama carra qabeessaatti ilaalamtu. Haa ta'u malee gara mana qulqullummaa kanaatti yeroo deemtan wanti isin of eeggachuu qabdan tokko jira. Mana qulqullummaa kana keessatti akka tasaa yoo hantuuta tokko irraa ejjettanii ajjeestan hantuuta meetii jabaa irraa yookaan warqii irraa hojjetameen bakka buusuu qabdu. Kunis qarshii hedduu kan gaafatu ta'a. Egaa jaallatamoo daawwattoota keenyaa kana maraatummaa moo maal haa jennu yaada keessan nuuf qoodaa. Viidiyoon har'aaf qabanne xumurree jirra. Kanneen chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe godhaa maatii keenya ta'aa. Suubii haaraa yeroo hunda haaraa.